السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيرتا سبونا. جير الحمد لله كمت بريدة الحمد لله. رمضان كم بريدة نبراس براو. أنا براد لين بريدة الحمد لله. أول وان سكافات جريتني كويس الكين كي يكوني waa tokko keessaan qabu suuraallee keessaan qabu viidiyoollee keessaan qabu audioonillee xiqqoodhaa keessaan qabu calliseetuma bakka guuteeraa jedha pilastooraa gawaa gabbufachuudhaadhe aappii isa keessa jiru kana gubdu malee gad bu'achuu hin dandeessu jedha pilastoorii keessaa ani immoo waa keessaan qabu audio keessaan qabu viidiyoo keessaan qabu maal yaa bona rakkise rakkoon isaa kun furmaatti naa kaa'uu dandeessaa kalas rakkinan qabu asirratti yuutuubii kiyyaa YouTube kan keratti akka app yaditi YouTube keratti bareessiti achirratti hordofi furmaata gabaabaa furmaata bareedaa kan itti gammaddu jechuudha silkiin kan kee waan akkana godhaaru asumaan kan irraa furmaata si godhu jechuudha appii sana YouTube irratti si erga jechuudha waan inni rakkoo silkii keeratti mudate kana achirratti si erga hayya guddaa galatoomee wal keenya guddaa galatoomee ni hordofa yeni hordofa galatoomee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تجالتمتو لفتو كينيا كم نغا كيسن جرتو باغا ربين جراچيسه يونان سينگه يچورا اگا اكما فيديو رايلالتني دگيسني كاتني چچورا سلكي كيسن جچورا osoo muuziqaa audio video adda addaa suuraa baay'ee akka keessaan qabne osoo beektanu wama xiqqoo keessaa qabdanu kan guutee isiniin jedhee aazaas hin godhu jechuudha appii duplicate file picture jedhe kana fayyadamtanii muuziqoota wantoota faayilii keessan keessatti duplicate ta'e jechuudha waan lama ta'e sadi ta'e keessaa laalee isiniif guba jechuudha እና waan irra deddeebi'ee meegaabaaytii baay'ee kan isin jalaa fuchuu danda'u jechuudha isa isin guba jechuudha sana dura YouTube kiyyaa appii sanallee linkii isaa description YouTube kiyyaa jala isiniif nan kaa'a jechuudha YouTube keessan irraa erga seentanii YouTube gubbaarratti qubeedhuma 4 qofa barreessitan jechuudha akkana tokko walitti buttanii app warreen argin jechuudha warrimmoo argitanii subscribe gootanii jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha qubee gabaabduudhaan bareetanus dheeraan bareetanus tokkuma jechuudha egaa subscribe kajettu kana rukutaati mallattoo alarmii asirratti isiniif fidullee cuqaasaan isiniin jedha description YouTube kiyyaa jalaan isiniif kaa'a jechuudha linkii sana jechuudha asumaan dhaxxanii huwachuu dandeessanii fakkeenyaaf description warri kadingataa yoon beenne jiraatu assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh mallattoo kana isin rukuttanii kun akkanatti appii kana buufachuudhaaf linkii kana cuqaasaa ka jiru waan akkanaa jalatti viidiyoo haaraa jalan isiniif kaa'a jechuudha pilastoorii keessaallee buufachuudha kan isin dandeessanuu isiniin jedha egaan gara barnoota keenya irratti yoo deebinu beeksisa baay'ee seenatti fakkaata appii kana jechuudha duplicate file picture ka jedhe kana yeroo isin jalqaba seentanu akkanatti isinii baha kana booda kana bifa lamaan isinii dhufa let's go ka jedhu kana garanatti skype ka jedhu kana gara lachiin yoo seentane isinii baachuudha skype jettaniituma seentan jechuudha isinii hoggasin seentane haala kana isinii baasa go it ka jedhu kana asuma rukuttanii asirratti waan isinii baasu kana keessaa kam audio dhamo video dhamo picture dhamo gosa kam kan duplicate ta'e siif baasu ka jedhe kana filannoo isiniif dhiyeessee jira isin immoo full deep cut scan ka jedhe kana jechuudha isa rabuuftan jechuudha kana rabuuftaneet kana gara gadi kana jira scan now ka jedhe kana jechuudha
akkanatti jechuudha. Hunda isaa raayitii yoo gootanis rakkina hin qabu. Sky now ka jedhe garjallee kanatti kan argamu kana si'a tokkoof akkanatti cuqaastan jechuudha. Sana booda alla'uu yoo isin gaafate akkanatti gootanii. Egaa haala kanaan barbaada xiqqoo ni tura jechuudha kabajamtoota jaallatamtoota keenya. Haala kanaan faayiliin miimoorii illee inni jira. Silkii kana gadi fakkeenyaaf miimoorii illee jira. Viidiyoon adda addaa illee waan jiruuf duplikeet waan ta'e jechuudha. Waan saditti addaan baafamee jirus gosa tokkicha muuziqaas ta'e viidiyoos ta'e saditti waan addaan baafamee faayilii keessan keessa jiru jechuudha. Tokko yoo sadi jiraate lama gubee tokkotti isiniif galchaa sirriitti Aappii kana yoo silkiin keessan xiqqaa ta'e akka isin jalaa guutu sodaattanii yeroodhuma tokko fayyadamtanii gubdan. Sana booda guyyaa 14-15 baatii tokko teessanii ammas buufattanii itti fayyadamtanii ammallee gubdan. Hayyee kabajamtoota jaallatamtoota keenya akkanatti isiniif baata jechuudha. Duplikeet waan ta'e kunoo ni agartuu jedheen abdadhaa asirratti gosa lama ta'e kunoo lama raayitiitti isin godhee jira kunoo raayitiitti godhee jira guutuu baay'ee dhagaas keessa raayitii waan inni itti godhe kana jechuudha guutuun isaa gubatuuf ishii waa tokko moonti isin shakkitan tokko hin jiru waan keessaa tokko ta'e hin gubu abadan hin gubu waan lama ta'e guutuu isaa guba jechuudha kabajamtoota jaallatamtoota keenya waan lama ta'e guutuu isaa guba jechuudha kunoo guutuu dhagaas keessa gaa meegaabaayitii 387 meegaabaayitii 387 tuqaa 5 meegaabaayitii kunoo haala kanaan gubuudha gubamuu jechuun jira. Delete now ka jedhu kana rukuttan jechuudha. Delete now garanitti argama. Eeggasii rukuttan are you sure you want to delete select items ka jedhu kana gubuu barbaaddaa jedha. Garanatti cancel garanatti okay jedha. Dhugaa gubuu barbaaddaa jedha. Okay jettanii isin. Inna haala kanaan great permission kan jedhu kana seentanii alla'utti gootanii inna haala kanaan isiniif baasaa kanarraa hogganni asirra isin fide jechuudha kabajamtoota jaallatamtoota keenya CD card kan jedhe kanarratti jechuudha rukuttan haala kanaan sana booda gara gadii kanarratti kunoo select kan jedhu kana ni jira select gootan jechuudha. Kunoo amma naaf jalqabee jira jechuudha kabajamtoota jaallatamtoota keenya haala kanaan naaf jalqabee jira ammas waan viidiyoon isin irratti dheeratuuf xiqqoo dhaabeen jedha. Eshi baay'ee waan turuufan dhaabe jechuudha amma kunoo 98 gaheera ni tura. Kana booda sky more duplicate ka jedhu kana yeroo kan cuqaastanii kalas dhumeera jechuudha. Inna haala kanaan no duplicate found jechuu jira amma duplicate kan ta'e 2-3 kan dhufe hin jiru jechuu jira kabajamtoota jaallatamtoota keenya. Egaa haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii isin jedha. Silkiin keessan guutee isin hin cinqu jechuudha. Egaa kabajamtoota jaallatamtoota don't forget to subscribe to my channel. Video biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.